kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaanaalaa har'aa walitti deebinee jirra. Akkuma yeroo darbe beellama isinii seennee turre akkuma chaaptaroota loojikii yeroo ammaa faayinaal irra fudhattan kana xumureen gaafii isinii eegalla jennee waadaa fudhannee jirra. Waadaa san immoo guutuudhaaf har'aa gama chaanaala keenyatti deebinee paartiilee jiran keessaa takkaa'u chaaptaroota sadan chaanaala keenyarra waliin barre keessaa akkuma beekamu barattoonni baay'een akkasumas koomentii jalattis haa ta'u qaamaanis haa ta'u kan nu dubbisan gaafii yeroo jalqabaaf haala sirraa nu eegaluu qabda waan jedhaniif kanaafuu gaafilee yuunivarsiitii garagararraa sassaabannee fi akkasumas gaafilee tokko mootu kan ofii keenyaa itti dabalee isinii qopheessine jira waan ta'eef kallattumaan har'a gama gaafii faalaasii wajjin dalaguutti dabarree jirra jechuudha. Kanaaf gaafilee jajjaboo takkaa'uu bifa filannootiin faalaasii gosa 22 irraa dhiyaate gaafii naannoo 30 isinii qopheessee gama keessan dhufee jira. Kanaaf kallattumaan gaafii tokkoffaatti isin dabarsa. Gaafiin tokkoffaan multiple choice question waaniin kenna fallacy of weak induction jedha. Particularly fallacy of weak induction jala akkuma yeroo dabre isin hime isa gosa jahatu jira jenne gosa jaha san keessa gaafiin tokkoffaan amma gaafatamu nu deemu kun hast generalization gaafachuu deema jechuudha. Kanaaf kallattumaan as jalallee barnoota dabalataa argachaa deemtan jedhee yaada. Akkasumas gaafiin kun bifa explanation bal'aa yookaan sababeessa bal'aa qabuun isinii dhiyaate jechuudha. Kanaaf yoo kan dagattanis ta'e ammaan kanas gaafii kana laaluun gosa faalaasii sanii fi ibsama isaallee isin yaadachiisa jedhee yaada waan ta'eef kallattiin akka nu hordoftan abdii qabna. Kanaf question number 1, which of the following is an examples of hast generalization fallacy jedha. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu fakkeenya hast generalization fallacy jedha. Gaafiin arra jiru takkaa'u filannoon arra jiru maal jedha? Option an either you support the new police or you are against progress jedha. Being my grandfather smoked his whole life and lived to be what 19 years old jedha. Therefore smoking is not harmful jedha. Sirra kan jiru immoo if you allow students to use calculators soon they will not be able to do basic maths jedha. Diin immoo you should believe in climate change because scientists say it is true jedha. Kanaafu wanti nuti asirratti beekuu qabnu deebiin baadha caadha daadha jennee bira taruu osoo hin ta'in yoonif deebiin a kan ta'u taate a maaliif tahee baa immoo maaliif ta'uu dhabee caa maaliif ta'uu dhabee daa maaliif ta'uu dhabee jennee sababeessa gahaa wajjin bira taruu danda'uu qabaannaa. Fakkeenyaaf gaafii arraa kana kan laalta yoo ta'e maal bakka bu'a jennaan false dictamii bakka bu'a. Sababa kanaaf ta'uu hin danda'u. Garuu gaafiin nuti gaafatamne has generation gaafatamne waan ta'eef kalammaffaa kana haala lubaarra kan jiru my grandfather smoked his whole life jedha. Akaakayyuun kiyya jireenya guutuu isaa sigaaraa aarsaa ture jedha. Garuu mootumri waggaa 90 jiraatedha. Kanaafuu namni fayyaan tokko almost maximum life inni jiraachuu qabu takkaa'u umriin jiraachuu danda'u maybe 90 kana gahuu dhabuu danda'a. Kanaaf asirraa maal hubanna? Therefore smoking is not what harmful jedhe. Kanaafuu sigaaraan jireenya namaa irratti dhiibbaa hin qabu takkaa'u rakkoo hin qabu jedha. Kanaaf namtichi kun takkaa'u grandfatheriin isaa kun tokko nyaata gahaa itti nyaachuu danda'a. Lammaffaa immoo ammi sigaaraa inni aarsu sun xiqqaa ta'uu danda'a. Akkasumas immuunitiin inni uumamaan qabus daran jabaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu sababa abbaan isaa tokkichi kun akka naadiraatti takkaa'u akka harree adiitti tokko ta'ee umriin isaa dheerateef sigaaraa dhuguu waliin namni hundi yoo sigaaraa dhuge umrii isaa irratti dhiibbaa hin qabu. Takkaa'u sigaaraa dhuguun dhiibbaa hin qabu jennee maal gochuu hin qabnu generalize gochuu hin qabnu. Kanaafuu kallattumaan baan deebii kennanu ta'uu danda'a. Caanoo maaliif hin taane jennaan if we allow students to use calculators jedha soon they will not be able to do basic maths jedha. Kun immoo maal ta'e jennaan kallattumaan eessa kutee missing point ittis nu jalaa kutee maaliif jennaan
conclusion inni godhuu qabu kanan turre inni kallattumaan eessatti kutee solution gama dhumaatti kutee jechuudha. Akkasumas immoo maalis fakkaata caan kun slippery slopes fakkaata. Slippery slope jechuun wanti tokko effectii serious ta'e osoo kennuu hin dandeenye garuu inni effectiin dura raawwatame sun serious effectii gama dhumaarra jiru akka kennuu danda'u ta'e. Fakkeenyaaf namni tokko kalkuleetara barataa tokkoof yoo kennite takkumaan barataan akka basic maths hin hojjanne tokko ida'uu lamallee sadii akka ta'e akka hin beekne hin godhu jechuudha. Kanaaf inni kallattumaan gara slippery slope fayyadamuudhaan faalaasii mucciseessoo fayyadamuudhaan serious effectii inni dura if close keessa kan jiru kun fiduu hin dandeenye akka fidetti lakkaa'e. Inni daarra jiru immoo you should believe in a climate change because what scientists say it is true jedha. Kun immoo appeal to unqualified dha. Namtichi kun meteorologist keessa nama dalagu ta'uu qaba malee waa'ee scientistiiti miti kun. Qorannoo saayintistiitiin wanni murtaa'e waa'ee qilleensaa osoo hin taane waa'ee qilleensa irratti warra hojjetan meteorolojistoota malee saayintistoota miti. Saayinsiilleen gahee mataa isaa qabanii akkasumas meteorolojistiilleen gahee mataa isaa qabanii garuu saayintistiin fiildii inni keessatti ispeeshaalaa godhe saayinsii yoo kan ta'u taate garuu deemee inni meteorolojii keessatti maal godhe ibsa kenne. Kanaafuu ibsa meteorolojistiin ibsuu qabu maaltu ibse saayintistiin ibse waan ta'eef appiiltu unqualified fallacy'dha. Kanaaf kallattumaan deebiin kenna maal ta'a the correct answer jedhee gama jalaatti isinii kaa'ee jira. Maal jedha correct answer is what B jedha. My grandfather smoked his whole life and lived to be at 19 years old, therefore smoking is not harmful ka jedhu kana haasishin dhawaan akaakayyuu isarratti argeen dhiibbaa akaakayyuu isarratti dhufuu dhabe kan arge kanaan akka nama ummata guuturratti sigaaran dhiibbaa hin qabne itti ilaale waan ta'eefidha. Explanation jedha ibsas jalatti kaa'amee jiru. Maal jedha has generation occurs when a conclusion is what drawn from an insufficient or representative sample jedha. Just because one person smoked and lived long does not mean what smoking is safe for everyone. Namni tokko sigaaraa artu waliin umrii dheeraa jiraachuun sigaaraan nama hundarratti dhiibbaa akka hin qabne takka umrii nama hundarratti dhiibbaa akka hin qabne hin agarsiisu bakka hin bu'u jedha. Kanaafuu sababa saniif deebiin B ta'e jedha. Maaliif ta'uu baate jennaan akkuma reefu isin hime false dictum fallacy bakka bu'a. Forcing two choices when more option hedduun osoo jiru option lama qofa dirqisiise fayyadame waan ta'eef caarra kan jiru immoo sababiin hin taaneef akkuma reefu isin hime slippery slope dha. Takka assuming small action leads to what extreme consequence. Extreme consequences sun maal basic maths illee calculate gochuu dadhabuu san garuu mootu small action immoo maal calculator namni barsiisan tokko yoo si gargaare takka yeroo qormaata yoo qoramtu calculator si kennuun basic maths extreme effect kanarratti akka waan kanarratti kuftu sin godhu jechuudha. Maaliif jennaan calculator si kennuun normaalidha kanan fidu jechuudha. Effectiin biraa akka fidu osoo jiru kallattumaan inni fiigee akka dhumarratti qubate jechuudha. Daan immoo sababiin hin taaneef akkuma reef sin hime an appeal to authority yookiin immoo relying on expert opinion without evidence. Kanaafu saayinsistiin evidence saayinsii qabu malee evidence meteorolojistoonni qabaachuu qaban takkaawoo climate hin qabu jechuudha. Haala kanaan hubachuu qabna. Kallattumaan gaafii lammaffaan multiple choice question 2 jedha. False cause fallacy gaafatamu. Kuni kadura maal jenne weak induction keessaa maal gaafata jenne hasinidha. Akkasumas immoo weak induction makana keessa immoo gaafii lammaffaan false cause fallacy gaafata. Kunillee subtypes of weak induction dha waan ta'eef kanaaf maal jedha which statement commits or leads or gives the false cause fallacy jedha. Statement armaan gadii keessa kamtu false cause fallacy fiduu danda'a takka kennuu danda'a uumuu danda'a jedha. Kanaaf mee kallattii waliin ilaallu. Maal jedha if a teacher is strict students will not like them jedha. Being either you are with us or against us jedha. Caarratti immoo if you don't exercise you will definitely get sick jedha. Every time I wear my lucky socks jedhe my team wins therefore my socks help them win jedha. Kanaafuu false cause jechuun akkuma beekamu waan effectii tokkoof cause hin taane akka cause'itti fayyadamuudha jedha. Kanaaf mee kallattumaan A kana yoo kallallu ta'e Anis hin ta'u, Baanis hin ta'u, Caanis hin ta'u. Kanaafuu kallattumaan deebiin kenna maal ta'a? False cause'iin waan cause hin taane tokko akka cause'itti fayyadamu. Fakkeenyaaf namni sooksii takkaa'u kaalsii miidhagduu takkaa'u kaalsii gaarii uffachuun
guruppii tokko takkaa'u mootu gareen takka akka tapha tokko haa ta'u takkaa'u dorgommii tokko mootu hin godhu. Inni garuu kaalsii bareedduu uffachuun kenna nuti yeroo kaalsii bareedduu uffanne tapha ni moonedha. Kana jechuun garbiraatiin maal jechuudha pro hawk for the hawk illee ta'uu danda'a. San malee garuu directly inni kamiif dhaabbata san cala false cause fallacy'dha jechuudha. Waan koozii hin taane tokko akka koozitti qabachuu bakka bu'aa. Kanaafuu kallattumaan gama ibsaa isin dabarsaa explanation jala bal'inaan hubachuu dandeenya. The answer is what? The correct answer is D. Every time I wear my lucky socks, my team wins. Yeroo kamuu yeroo ani kaalsii bareedduu tiyya godhadhu gareen kiyya ni mo'a jedhe. Kanaafuu inni akkamitti qabachuu jedha gareen isaa mo'uudhaaf takkaa'u riizaltii yookaan konsekensii gareen isaa mo'uutiif kan sababa ta'e kaalsii miidhagduu uffatuu san akka koozitti qabate. Kanaafuu kooziin kun false koozidha. Walitti hundeemu jechuudha. Wanti kun walitti yaa'u explanation jedha. False cause fallacy or post hoax numa jedhama. Kallattii biraatiin assumes that because one event happens before what another. Eventiin tokko eventii biroo dura raawwatuudhaan akka eventii itti aanee raawwateef sababa ta'etti yookaan lallamu ta'e inni kun false cause takka immoo post hoax numa jedhama. Lachuu walitti dhiyaatan fallacy'n kun lamaan post hoax fi false cause walitti dhiyaatan waan ta'eef takka maqaan isaa tokko waan ta'eef akkasitti adda baafachuu danda'uu qabaanna. Must be the cause. Keeziin tokko keezii biroo dura raawwannaan ka dura raawwate sun ka lammaffaa raawwateef maal ta'uu qaba sababa ta'uu qaba jedhanii yaadan waan ta'eef kanaafuu here wearing black socks does not what actually influence the game's outcome. Resultii taphaa san maal hin godhu influence hin godhu takka dhiibbaa irratti hin qabu garuu isaan akka dhiibbaa irratti qabanitti ilaalanii kanaaf hin ta'u jechuudha. Aanoo maaliif hin taane ka jedhuuf maal bakka bu'aa has generation agarsiisa takka not all what strict teachers are what dislike. Barsiisan muraasni tokko takkaa'u tokko jibbameef hundi ni jibbama jechuun dandeenyu. Kanaaf has generationidha. Biirra kan jiru mootu maal garsiisa either or hin jira waan ta'eef force dictamii garsiisa. Choice lama qofatu akka filannootti dhiyaate waan ta'eef caarra kan jiru mootu maal garsiisa over generalization takka over suppressed fallacy jedhamu garsiisa jechuudha. Takka mootu over simplified fallacy jedhamu garsiisa. Over generalization jechuun over simplified fallacy kan jennuunidha jechuudha. Ragaalee ukkaamsuu kan jedhudha. Exercise affects what healthy but it is not only what the factor. Kanaafuu maalin fayyummaa namaa kan dhabsiisu exercise dalaguu dhabuu qofa osoo hin taane wanni biraa hedduu jira. Nyaata gahaa nyaachuu dhabuu jira, hirriba gahaa rafuu dhabuu jira. Kana hunda dho'iseetiin inni akka waan exercise dalaguu dhabuun qofti sababa dhibee qaamaa nutti fidu takka rakkina qaamaa nutti fiduutti laalee sababa biroo ukkaamsee sababa tokkicha qofa akka sababaatti keessaa fudhate. Kanaafuu wanti akkasii fallacy'n akkasii over generalization fallacy or over simplified fallacy jedhama jechuudha. Akka dagan over simplified fallacy fi over generalization fallacy'n tokkoma. Kanaafuu sababa saniif hin taane deebiin kenna kallattumaan maal ta'e jechuudha kan jala sarree san ta'e jechuudha. Isa darreeru gaafiin sadaffaan red herring fallacy jedha. Fallacy of relevancy jala isa tokko yaaka'u isa 8ffaa jiru sanaa sa'u jira. Kanaafuu maal jedha which statement is an example of red herring fallacy jedha. Kan armaan gadii keessaa kamtu red herring fallacy garsiisedha. Arratti imam I know I failed the test but think of all the course I did this week. Course tun akka course gosa isinitti fakkaanne course jennuun tana course jedhamte dubbatte waan ta'eef kanaafuu baarratti mootu if we let people vote online next they will demand fully digital government service. Sirratti I have never seen alliance so they must not exist jedha. All men are mortal jedha. Socrates is man therefore Socrates is what mortal jedha. Even inni kun inni daarra jiru obviously beekamaadha. Fallacy keessaa kallattumaan fallacy kamitti dhiyaata deductivetti dhiyaata. Garuu red herringin fallacy maalii keessaa isa tokko inductive keessaa isa tokko waan ta'eef daa optiona keessaa baafna. Kanaafuu deebiin kenna kallattimaan maalidha caalle ofirraa baafna. I have never seen alliance so they must not exist jedha. Innis hin ta'u kallattumaan maaliif topic kan jijjiirra waan ta'eef as keessatti baalletti illee kan deebinu ta'e if we let people vote online next they will demand fully digital government service. Kunis topic kan jijjiirra. Kanaafuu aan kallattumaan topic jijjiirra. Dura maal haasa'e maamaa jedhe I know I failed dura testii kufuu kana haasa'eeti. Erga kana haasa'e booda haadha ofii
yaada isiisan gara biraatti irraa jijjiira akka isii waan kana qalbiidhaan hin dhageeffanne gara maalitti jijjiire all the chores I did this week jechuun husbandii amma waa'ee husbandiitti jijjiira torbee kana keessa ani dhimmoota husbandoota takka uummatu warroota bultii qaban household hundarratti hojjechuu yaadaa jira jedhee topic isaa jijjiiree jechuudha kanaafuu reading jechuun subject jiru takka topic jirudha waan ta'eef kallattumaan deebiin keessan ta'a jechuudha maaliif ta'e jenna reading is what distraction from what the main argument instead of what addressing the bad test result the speaker or that person diverts attention of mother or his mom's attention to what to the household chores household itti gaafatamtoota mana keessaa takka'u abbootii mana hooggananitti jijjiiree jechuuti wanti isaa maali topic isaa waliin qabatu wanti kun qormaata kufuu fi household irratti qorannoo gaggeessuun waliin qabatu garuu inni kallattumaan divert godha jechuudha subject isaa kanaafuu red herring kan ta'u isa san taha being maaliif hin taane naan slippery slope dha akkuma reefsiniin assuming one action will lead to what extreme actionin tokko actionii serious ta'e kan biraanii kenna jedhee yaada ol duubatti deebiftanii illee ilaaluu dandeettanii fakkeenyaaf biirra kan jiru if we let people vote online jedha next they will demand fully digital government service jedha digital government servicing kun final irratti serious consequence nuti argan maaluma qofa ta'uun namni tokko filannoo online aan filachuun qofti ilma namaa kana mootummaa digitaalaa tajaajila mootummaa digitaalatti san deebisu jechuudha takka filannoo online aan godhuun qofti kanaafuu inni kun slippery slope dha inni itti aanummootu caarra jiru appealtu an ignorance dha kana jechuun wallaalummaa irratti hirkate wanti tokko sababa improve ta'uu dadhabeen dhugaa ta'uun improve ta'uu dadhabeen soba jedhaniini akkasumas immoo wanti tokko sababa soba ta'uun improve ta'uu dadhabeen maal jedhaniini dhugaa dha'oo kan jedhaniin taate appealtu ignorance fallacy wallaalummaa irratti hirkatu jedhama assuming something is false because it hasn't been proven true wanti tokko soba jedhan sababii inni dhugaa ta'uun hin mirkanaa'iniif yookiin immoo wanti tokko dhugaa jedhan sababii soba ta'uun isaa hin mirkanaa'iniif qofa jechuudha sababa irra gahuun dadhabameef qofa dhugaa soba yoo kan jedhaniin ta'e appealtu ignorance dha kanaafuu inni caarra jiru appealtu ignorance bakka bu'a malee reading bakka bu'u jechuudha daarra kan jiru mootu it is valid deductive argument akkuma reefsinii hime san inni valid dha deductive argument dha akkasumas immoo fallacy of keessaa hin qabu jechuudha maaliif structure isaa sirriidha waan ta'eef deductive fallacy deductive argument immoo validity isaatti ilaalama akkasumas immoo formal fallacy kan inni uumamuu danda'u yoo structurein bade kanaafuu formal fallacy illee hin uumamne structurein hin banne waan ta'eef kanaafuu akkasitti adda baafachuu qabaatanii daan argumentiin kun deductive argumentii dha deductive argumentii ta'e valid dha kanaafuu fallacy tokko illee hin qabu jechuudha gaafiin afraffaan immoo appeal to unqualified authority fallacy kan jedhudha kanaaf isa kana jalatti immoo maal jedha which of the following is an examples of appeal to unqualified authority fallacy jedha kanaaf mee kam akka ta'e wajji ilaalla irratti maal jedha Dr. James a famous historian says that eating sugar prevents cancer jallala Dr. James kun maal keessatti beekamaadha field inni keessatti special history dha garuu inni waa'ee maalii haasawamootu waa'ee food nutrition haasawu kanaafuu fieldiin kun field isaati miti field isaatiin alaasee kallattumaan deebiin kenna ataha baahoo maaliif hin taane ka jedhu if you don't agree with me I will what make sure you fail this kun immoo maal ta'a appeal to what appeal to mal force dha jechuudha humna fayyadamu jira doorsisu jira yoo na wajji waliin galle an akka ati koorsii kee kana irratti kuftu godha kana jechuun barsiisaa tokkotu dhalaa takka doorsisaa jechuudha fakkeenyaaf fedhii isaa ka dhuunfaa ta'uu danda'a waan ta'e gaafate yoon ifatti waan kana irratti na wajji waliin galle ani akkanaan si godha koorsii kana irratti akka kuftuun si godha jedhee doorsisuu takka uummatu tireet gochuu danda'a jechuudha shamara tokkoof fedhii isaa guuttachuuf ta'uu danda'a wantoota biraatiif ta'uu danda'a kanaafuu appeal to force dha jechuudha inni caarra jiru inni daarra jiru mootu if you allow students to use phones in a class they will eventually stop paying attention kunillee maal ta'a slippery slope ta'a kallattumaan hin ta'u jechuudha ibsa bal'aa gama gadiitti ilaallachuu dandeettanii kanaafuu deebiin isaa gara gadiitti isinii kaa'amee ibsumaan godhe wajjin correct answer jedha Dr. James a famous historian says that what eating sugar prevents cancer jedha kanaafuu ibsa isaa asirraa ilaallachuu dandeenya jechuudha appeal to unqualified authority occurs with someone sits and what expert in a field they are what not qualified in field keessatti hin beekamin takkaa'u keessatti qorannoo fi argannoo hin qabne keessatti waa dubbachuun yoo kan jiraatu ta'e appeal to unqualified authority fallacy uumama historian has what no expertise in medicine or in nutrition takkaa'u qorichummaa keessatti maal hin qabu specialized hin taane so their opinion on cancer prevention is what
relevant. Cancer prevention irratti wanni inni beeku tokko illee hin jiru jechuudha namni history keessa ilalu. Biin akkuma isin jedha appeal to force isin jedha treating someone into what agreement akka isa wajjin walii galuuf nama tokko irratti maal gochuudha doorsa gochuu jedhama. Caan immoo tokkuma isin hime 2q faalaas illee ni ta'a akkasumas immoo maalis ta'uu danda'a kallattumaan faalaasii sleeperis ta'uu danda'a jechuudha. Attacking a person instead of what their argument 2q faalaas jechuun immoo against person jechuudha. Against person illee ta'uu danda'a. Daarratti kan jiru immoo slippery slope takka assuming one event will what extreme. Kanaafuu isa caarra jiru kana mee waliin ol deebinee haalaallu isa caarra jiru kana isa caarra jiru laala caarratti waan jedhu how can you say I should exercise when you never work out yourself jedha. Kanaafuu inni caarra jiru kun reefu bira tarre waan ta'eef osoo hin dubbatin maal ta'a inni kun 2q takka umutu against person ta'a jechuudha. Faallaa nama bakka sila argumentii qeequ san namicha san qeeqe waan ta'eef kallattumaan maal ta'a against person takka umutu 2q ta'a jechuudha. Kanaaf deebii keessan haala kanaan ibsa bal'aa waliin laallachuu dandeettu. Gaafiin shanaffaan immoo Stroman fallacy kan jennuunidha. Kanaafuu which argument commits the Stroman fallacy jedha. Kallattumaan kan waliin laallannu ta'a jechuudha. Gaafii shanaffaan kun wantiidhaan uumame gaafii jaffaadhaaf filannoon jira. Filannoon isaa akka tasaa ta'e jalaa hafe waan ta'eef kallattumaan gaafii jaffaatti isin dabarsa jechuudha. Filannoon isaa jalaa hafe waan ta'eef kanaaf slippery slope itti haa ta'u yeroo edit godhamu takka yeroo typing godhamu dogongorame waan ta'eef kallattumaan gaafii jaffaa kanatti isin dabarsa. Gaafii jaffaa kana laalla SQ6 ka jedhu takka uummatu multiple choice question 6 ka jedhu maaliif jenna shanaffaa filannootu yeroo katabamu jalaa kutamee hafe waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kallattumaan gaafii jaffaa kana waliin laalla yeroo itti aanu gaafii shanaffaa paartii itti aanu keessatti isin qopheessuu danda'a waan ta'eef yeroo barraa'u filannoon irraa hafe dhiifame isiniin jechuu wajjin. Gaafiin jaffaan slippery slope gaafata. Kanaafuu which of the following is an example of slippery slope fallacy jedha. Error my friend is what rich because he always wears expensive clothes jedha. Birratti motu if you allow students to use calculators in exams soon they will not learn basic maths and eventually no one will what know how to do calculation anymore jedha. Sirratti either we increase taxes or the country will go bankrupt jedha. Dirratti motu the team won their last 5 matches so they are what guaranteed jedha. Kanaafuu slippery slope kamtu taha kamtu fallacy mucceessuudha kan jennu taate kallattumaan isa maalirra jiruudha baarra jiru. Kana kuunnan hundi isaatu hin ta'u. Kanaafuu ibsa bal'aa asirraa waliin kan laallannu ta'a jechuudha. Maal jedha the correct answer is B jedha. The correct answer is B jedhe. If we allow students to use calculators in exam yoo barattoota calculatorii akka fayyadaman examii keessatti kan ayyamnu taate kallattumaan maal ta'an jedha basic maatisiisan barachuu dadhaban jedha. Akkasumas eventually guutumaan guututti immoo booda calculation takka illee akka calculating goone isaan taasisa jedha. Kanaafuu wanti kun mucuceessoodha jechuudha. Sababa extremely serious ta'e kana kennuu hin danda'u jechuudha sababni duraa kun. Kanaafuu sababa kanaaf B ta'e jechuudha. A hoo maaliif ta'uu dhabe kan jedhuuf immoo option A is what false cause fallacy ta'a. Assuming expensive clothes are what the reason for wealthy qabeenyummaadhaaf immoo kun maal hin ta'u sababan ta'uudha. Caan immoo is false dictamidha is horii qaba waan ta'eef inni daarra jiru immoo inni daarra jiru has generation assuming past performance guarantees what future success hin kennu jechuudha. Kanaaf haala kanaan hubachuu danda'uu qabaanna. Gaafiin torbaffaan immoo false dictum fallacy kan jedhudha. False dictum fallacy kan ta'e kami jedha. Questionii torbaffaa kanarratti which argument is examples of false dictum fallacy nuun jedha. Kanaafuu irratti maal jedha if a famous celebrity endorses this product it must be what the best choice jedha. Biin immoo either you support the government or you are a traitor or a traitor to your country jedha. Caarratti immoo my grandfather smoked every day gaafii dura dubbanne san jechuudha. Akkasumas immoo daara kan jiru our team has what the best players so we will identify win the championship jedha. Kanaafuu kanneen kana keessaa false dictum fallacy dha. False dictum fallacy kamtu ta'a kan jedhu kallattumaan ibsa bal'aa waliin asitti kan waliin laallu ta'a jechuudha gaafii kana. Kanaafuu deebiin kenna maal ta'e either you support the government or you are what traitor to your country kan jedhu kana ta'a jechuudha.
akkamitti wanti kun maal ta'uu dide takka mootu slippery ta'uu dide kan jedhu yeroo hunda false dictum isin jenna waan either or qabu filachuu danda'u qaban jechuudha. Kanaaf maal jedha false dilemma or fallacy. This fallacy presents only two options when what more possibility exists. Possibility iddoo soo jiru san keessa lama qofa yoo kan fidatu ta'e wanti sun fallacy false dictum jedhama. Akkasumas immoo option kana lamaan keessa dirqama tokko akka qabatu dirqamee jira waan ta'eef namtichi fallacy ta'ee jira jechuudha. Wanti kun option A hoo maaliif hin taane jennuun option A maal garsiisa appeal to authority takka mootu trusting what a celebrity's opinion without that evidence dha waan ta'eef appeal to unqualified authority dha. Maal irratti amaneenni celebrity opinion irratti amane evidence celebrity opinion waan san irratti deeffatan jiru waan ta'eef jechuudha. Option C immoo hallucination dha drawing conclusion from what isolated case isolated adda bahirra conclusion draw godhe waan ta'eef hallucination dha dirra kan jiru mootu an over generalization akkuma reef sinii meesan immoo over generalization jechuun maal waliin jenne over simplified jenne. Kanaafu ragoota jiran keessa ragoota muraasa qofa pick out godhe yoo kan fayyadamu ta'e maal jedhama ragoota dhoysee jechuudha. Muraasa qofa yoo kan keessa fuudhate over generalization kan jedhamudha jechuudha. Kanaafu kallattumaan gaafii 8ffaatti darbina ibsa kana ofirra ilaallata gara walitti deebitanii ilaaluu dandeessa waan ta'eef gaafiin 8ffaan maal jedha begging the questions or circular reasoning fallacy jedhamu gaafatu jira. Kanaafu which statement commits the begging question fallacy or circular reasoning fallacy jedha. A stealing is what wrong because it is what legal jedha. Barratti mootu either we ban violate video games or crime will increase jedha. Carratti mootu if ghosts were not real no one would believe in them jedha. Darra kan jiru mootu you should not trust him because he is what a liar jedha. Kanaafu amma daan kun maal akka ta'ee fi caamma akka ta'e baamma akka ta'e ibsuu danda'u qabaanna. Deebiin keenya aadha akkuma isinitti mul'atu kana garuu daan kun maaliif ta'uu dide daan kun sababni inni ta'uu dideef nama arrabsuutti jira kun ageenas farsanidha malee achi keessan jiru. Akkasumas immootu caarra kan jiru mootu no real jedha no one would believe in them jedha kunillee ageenas farsanidha deebi'a. Either we ban violate kunillee either or waan deebiso false dictumidha. Kallattumaan deebiin keenya maal ta'a stealingiin kun definition isaa tokkuma keessaa amma begging question keessa maal jala jira inni kun gosa begging question achumarratti circular stealing is wrong because it is illegal. Illegal jechuuf stealing jechuun hatuuf jechuuf seeran ala bahuun takkaa'u seeran ala jechuulleen jechuma gara fayyadame malee waanuma seeran ala hatulleen seeran ala illegal jechuulleen seeran ala. Kanaafuu inni jechuma gara fayyadamuun akka waan harawa haasayetti ilaalee begging questionidha. Achuma keessa namaan naanna'u jechuma faa jijjiiratanii pronunciation faa jijjiiratanii synonym sordi fayyadamee keessa yoo kana naanna'uun jiraatte fallacy akkana kun begging question fallacy jedhama. Kanaaf explanation kana irratti maal jira begging question or circular reasoning occurs when what an argument assumes it is on conclusion as what premise premises conclusion qaban sanu akka premise yoo kan fayyadaman ta'e maal jedhama begging question jedhama. Saying that stealing is wrong stealing takka hatuun dogongora jedhe ibsu jira because it is what illegal. Kanaafu sababbiin inni dhiyeesse wrong jedhe wrong kanaaf sababni waan illegal ta'eef jira. Kanaafu illegal fi wrong jechuu fi steal jechuun waluma dhiyaata. Does not explain what why stealing is morally wrong. Maaliif stealing kun morally maaliif akka wrong ta'e illegal ta'uun qofti gahaa miti legalidhaan ibsuun kun waan haarawwan inni wrong irraa adda baasee ibsan jiru. It just what resets the law as a proof akkuma jirutti proof godhe waan ta'eef jedha. Biin immoo maal jedha B is false dictum akkuma reefsini himesanii caan immoo maal jenne appeal to ignorance jenne. Kana jechuun against person keessa ignorance jala jira jechuudha. Gosti against person hedduu jira san keessa ignorance isa tokko waan ta'eef akkasumas daan immoo is ad hominem fallacy kana jechuun attacking the person instead of their argument kunillee against person keessa isa tokko haala kanaan hubachuu danda'uu qabaanna. Kanaaf fallacy inni itti aanu maal jala jira gaafii 9ffaa multiple choice question 9 jedha two quick fallacy or what hypocrisy argument fallacy kan jennuudha. Fallacy kana keessa kamtu two quick fallacy ta'uu danda'a jedha. Which of the following is an example of two quick fallacy jedha. Irratti maal jedha you say I should eat healthy but you eat what junk food all the time jedha. Barratti mootu if you allow people to protest soon they will what
take over the government dha carratti mootu we must increase military spending or risky being attacked dha darratti many people believe in astrology koma jedhet so it must be what true jedha kanafu ibsa bal'aan gama gaditti isni kaame jira the correct answer jedhe maal ta'a aadha jedha you say I should eat healthy but you eat what junk food all the time jedha kana jechuun maal jechuudha two kick fallacy jechuun garbiraati you2 fallacy jechuudha bakka you2 fallacy takkaa'u mootu fallacy atuyyuu jechuu takkaa'u fakkeenyaaf inni jechaa fi gochi isaa waliin galu jechuu you say I should eat healthy ani nyaata fayya qabeessa takkaa'u nyaata gaarii nyaadha jettaa garuu jedha namni tokko isaa nyaata badaa nyaatu argee you eat junk food all the time jedha yeroo baay'ee nyaata badaa takkaa'u mootu nyaata fayyarratti dhiibbaa nama fidu nyaata jedheen namni isa arge wayii kanaafu isumatti deebisee jechuudha baan maaliif aan akkuma argitan kana ibsa kana waliin ilaaluu dandeetta baan maaliif hin taane akka jedhuuf slippery slope dha akkasumas immootu caam maaliif hin taane akka jedhuudhaaf appeal to fear dha takka immootu appeal to force kan jennuudha jechuudha sodaachisu jira daarratti immootu baandee waagoon fayyadameeti assuming something is true because what many people believe it or majority people believe it waan taaniif turuudha jechu jira waan ta'eef kanaafuu filannoowwan kunniin kanaaf hin taane ol deebiftanii gaafii wal bira qabdanii ilaaluu dandeettanii inni kurnaffaa fi inni dhumaan mootuyyuu maal jedha multiple choice question astroman fallacy kan jedhuudha gaafii shanaffaratti kan miis ta'e sana asitti deebinee jira kanaafuu which of the following statements is an example of strawman fallacy dha kana mangadi keessa kamtu filanno strawman fallacy ta'edha takka example strawman fallacy ta'inun jedha kanaafuu ammal jedha my opponent went to what reduce policy funding clearly we went criminals to what roam free jedha barratti motu we should not trust science because it keeps changing it is what finding jedha charratti motu if we do not invest in renewable energy the world will end in what 10 years jedha darratti either we support this new law or we let crime take over what the security jedha amma kanin keessa daamaalif ta'uu dide kan jedhuudhaaf daamaalif ta'uu dide false dictamidha caan imootu maalif ta'uu dide baan maalif ta'uu dide maalif ta'e kan jedhuudhaaf ibsi bal'aan arma gaditti isinii kenname waan ta'eef kanaafu kallattumaan baawwanti ta'uu dideef appeal to ignorance dha takka mootu assuming changing scientific findings means what science is unreliable scientific changing jiraachuun suni maal garsiisa saayinsiin unreliable ta'uu saayinsiin dhugaa ta'uu dhabuu garsiisa jedhanii waa yaadanii fi caani mootu appeal to fear takka force garsiisa akkuma charlaltan exaggerating consequences akka maal ol kaase waan ta'eef isaan sodaachisuudhaaf jechuudha daarra kan jiru mootu is false dictum akkuma isin jedha kallattumaan deebiin kenna kam ta'a ta'a jechuudha strawman fallacy sababbiin inni ta'uu danda'eef maaliif jennaan reducing policy funding is what exaggerated into what an extreme positions or letting criminals roam free which is what not what the opponent actually argued kanafu waan opponentin sun argued in godin takkaawmotu hiyaadin hin sababeessin akkuma ufii fedhetti jala hiikkate yookaan sababeeffatu ta'e strawman fallacy ta'e jechuudha kanafu as keessatti misrepresent godhanii jechuudha waan sila opponent arguariin sun representing godhin misrepresent godhanii waan namichi sun hin jedhin namichi argumentii tokko keessa yeroo dubbatin ufii isaanitti hiikkatanii gara sanitti jiruudhaan nama opponent isaa ta'e san attack yookaan godhan ta'e waan dubbata akka malitti hiikkatanii fallacy akkasii sun strawman fallacy kan jedhamudha jechuudha kanaafuu hardhaaf gaafii kurnan kana qabannee isinii dhiyaanne yeroo itti aanullee kan itti fufnu ta'a gaafilee 11 irraa kaane hanga dhumaatti kan wajji deemnu ta'a kanaafuu koomantii sheerii fi laayik gochuun dagatina kanaafuu koomantii keessan laallee yookaan isinitti tolu ta'e haaluma kanaan itti fufna yoo isinitti hin tolles kallattiidhanis ta'e alkallattiin koomantii isin nu barreessitan fudhannee fooyyessuu fi akkasumas immootu gama hojiitti seenuudhaaf qophiidha waan ta'eef nun sodaatina koomantii keessan kallattii hundaanuu nu ergaa isiniin jechuu barbaanne galatoomaa horaa bulaa nagaa nu tura isiniin jenna